السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو خبجمتوتا فداوتوتا خينيا أكم جرتن نجاي سنين جتا الراس كا فيديو هارو قبلني رفنا جرا فيديو أولما جتورا ونوجا كمار جتن دكانا إفا تكوتو إفا ساهو دني في جنادا خانيجا ودوني شنتفتي سنة ودوني eegas boodagaa salaata keenya ka subhii salaanna yookaan fajrii salaanne kunigaa normaaliidha dirqama viidiyoo keessaan hafu jechuufin keessatti dabale oolma eegizee jaangaa waan godhan guututti garsiisuun dirqama waan ta'eef saniifuu akkasittiin salaata gizeen salaatus keessatti dabale salaata salaannee fajrii eegas boodagaa azkaara garaagaraatis goone du'aayii godhannee guyyaa keenya guyyaa nagayaan waa godhu jenne akkasitti guyyaa keenya eegalla. saniifuga video olmaa kana ilaalu na kanamni gadhiisallee ilaalu hedduu takkana tola motivate nama godhe yookaan nama kakaasa saniifu yeroo hedduu video olmaa kana gadhiisa jidduutti immoo kan nyaataatillee gadumaan dhiisa garuu ammoo nama yookaan itti tolu guyyaan ittiin tolle kanumatti dabbaramee taa'u gizee video kana ilaalan nama toleeti ka'anii hamileen namaa dhuftee waa hojjetanii saniifuu akkasiin isiniin jaa saniifiin viidiyoo akkanaa kana yeroo hedduu waraabee isinii gadhiisa akkanatti eega salaannee booda akkuma argitan salaannee azkaara xiqqishoo goggoonee bishaan ganama dhuguun gaariidha animmoo niin dheebodhaawwi akkasittiin dhugee karaa faxara godhuutti seene daabboon godhu jira akkuma argitan gizeen sa'aa qooshaa tana jiisu sa'aa 12 dhiyaannu jechuun sa'aa 10 fi sa'aa 10 cinaa akkana jechuudha. Saniifuu osoo hin bariine jechuu barbaadeeti. Kunuugaa akkuma argitan kana akkasitti hin bariine aduun amma jala akkanatti ol bahu jirti. Hedduu takka bareeddi subhaanallah. Wani rabbii hungaa ajaa'iba. Akkanatti amma bahu jirti. Mana keessayin daawwitiidhaan gad isin garsiise. eegas gaa shurri guddi jechuun seena mana keessa namni ganama dalagaa dalagachuun bareedaadha maal jetti Oromooni dalagaan ganama haftee fuuni ilmooma hafe jaanii beeyte saniifuu akkasiin isiniin jaa niyaanis kaate jiddumatti hirribaa kaate isis mana bakka isin kaate itti kaate sanarraa fuudhaniif bira fidee bishaan danfee jira fuuliin godhuu deema baay'isawii daabboo fi fuul saniifuu fuul itti naqadhee bishaan itti bilchaatu jee kaza eegas booda daabboon tiyyanaa baatee hanga inni bilchaatutti barii heesi eegas booda egaa daabboon tiyya gisee naa bilchaatte istaayilaan fudhutti natti toletti mummuradheetiin saanaan itti godhu keessa kaayyadhee arraga saanaa guddaatti goonu arra saanuma xiqqatti goona akkasitti godhadhee hanga xiqqishoo lamada onnu folkoo kaayyadha garuu ammoo viidiyoo daabboo kana akkaataan itti godhe viidiyoo biraarratti isin gadhiisa akkaataan itti godhe saniifuu hunoo akkuma argitan baaqilaan keenyaa bilchaatee jira qulleetiin itti godhatu jira yookaan immoo suugoo fuuliitiin itti godhu jira yookaan immoo baaqilaa so egaan akkana godhe booda allichaati irdii xiqqootti godhadheetiin jira eegas booda akka duriin addaatiin godhe je'eetiin yaade jechuun fuul nuti beeynu fuul kanamni cufti beeku jira dhuguma ta'ee ammoo kanamee akka firfirii takka meeyoon godhee ilaalee hoo je'eetiin akkasi godhee killee takka itti fayyadamee akkuma argitan inni furdaadha killee giseen itti godhatti firfirri je'eeti adda wanni tajee hedduu takka mi'aayaa baay'izawee gootanii yoo ilaaltan hedduu takka tola viidiyoon isaallee guutuun isaanii jira isiniifin galakkisa yoo namni laaluu fadhu yoo jiraate koomenti section irratti na ibsa kunoo akkuma argitan fuulii hin jechisiisu hedduu takka tola kunoo allichaadha wanni ta'an itti godhee ture irdii gizeen kana godhee fixee daabboon tiyyaas naa bilchaattee akkanatti bilchaattee toltee jirti kunoo akkuma argitan hedduu takka bareeddi daabboo alaa bituurra gizee takka mana godhachuunis baay'ee gaariidha saniifuu mana goradaan isiniin jaa garuu ammoo wanniin isinitti himu warroonni daqiiqaa bittan jechuun harcee jaaniin afaan oromootti daqiiqaa sunuma jannaani
warri bittan daqiiqaa adda filadha. Daqiiqaan waan gootan san irratti akka isinirraa fokkotu ka godhu tokkoffaan akka isinitti gootan daran daqiiqaadha ammas. Saniifuu daqiiqaa adda filadhaa jechuun barbaade kunoo faxarri keenya kana nu qophaa'ee jira. Nyaannee hafuura xiqqoo fudhannee karaa mana haruuf seenne kunoo gaa dura wanni nuti goonu mana hirriibaa qulqulleessuudha. Mana hirriibaa gaa sireerra baatee na duraan kaatu akkanuma na dura deddeemtee na dararti. Akkasitti kunoo tattaabachuu jirti anniin dalagaa isinni taphatti gamana gizeen duraa fuudhe gamana irra ciisti gamas baqa tolee akkasi bareedee wanni ta'aa kan jiru jechuudha mana ijoollee. Saniifuu akkasiin isiniin jaa hangammaa gaa haasa'u malee wanni dubbaddan jiru gaa'ee subscribe godhaa viidiyoo kana yoo ilaalu jiraatan baay'ee galatooma laayikii godhuu hin dagatina. Warroon immoo viidiyoo laalaa jirtan kammoo subscribe godhuun subscribe godhuun wanni isinirraa hir'isu takka hin jiru laayikii godhuun komentii nu jajjabeessitu nu jala barreessuun waa takka wanni nurraa isinirraa hir'isuuf hin jiru. Saniifuu akkasumatti subscribes laayikis komentis share illee nu godhaan isiniin jaa baay'ee takka galatooma viidiyoo laalaa jirtanii ka duraaniitiin akka addaatti laalaa jirtaniin hedduu takka galatooma. Akkasii eegas booda gaa gizeen ani tolchee fixe je'ees isiin na dura ciisti firraayii wajji taphachuus seene akkuma argitan kana firraayii wajji taphadhee maal godhee jidduttis dalagaan dagadhugaa maaliif jennaan dalagaa hedduun na eeggata. Akkana tolchee gaa alhamdulillah waanuma qabaniitutu waan qabanitti alhamdulillah jechuun gaariidha. Maaliif jennaan hanganaa hin qabne meeqaantamii jira ka ifii olii qofa laalanii ka ifii gadiitis laaluun gaariidha. Akkasiin isiniin jaa waan qabdanitti immoo itti gammada alhamdulillah jaa akkasumallee rabbitti kadhadha parsantii 100 rabbiin waan isin feetan akka isinii guutu kuni amshur parsantii 100 jechuudha. Saniifuu akkasiin isiniin jaa kunoo gaammallee qooqaa yoo isin jeeqaa jiraatina cinaa us je'uunis usuu hin dandeessu. Saniifuu dhiifamaan isiniin jaa akkasii daawwattoota keenya kunoo mana saalonaatis seennee firraa haru jirra. Mana saalonaatis firraa harree maxragiyaa gaa baay'ee maxragiyaa kana namni baay'een maxragiyaa kana hin fayyadamu. Maxragiyaa dheeraa san fayyadama. Manni duraanuu tolee waan tureef calliseetumaan akkanatti gubbaarra haree ture. Akkasii bakka mana harannee fixannee eegas booda sa'aan wal jala waan naggeessee jirtuuf jecha dafeeti nyaata godhu seene nyaata dafee godheetumaan mokorooniin godhee akkuma argitan mokoroonii hiyya warra sugoo itti godheetumaan qeessir bilcheessee dikoor qeessir salaxaa bilcheessee dikoor itti godhuu barbaade gaa dhiifama yoo isiniif fokkotellee. Akkasii daawwattoota keenya gaa hedduu galatooma. Subscribe, like, comment, share godhuudhaan wal haa jajjabeessinu. Viidiyoon kiyya irraa kanuma fakkaataa viidiyoon oolmaa keenyaa kana fakkaataa haga sa'aa 6 ture. Akkasii wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.